Shamaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan keenya odeeffannoo wayitaawaa qabatee kan isin biraan ga'uudha. Hamma dhuma qophii keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Oromiyaan misooma ishee haala bareedaan itti fuftee jirti. Yeroo ammaa kana misooma qamadiitiin haala miidhagaa ta'e irratti argamti. Misoomni amma jalqabamee jiru waggoottan 6 darban haala rakkisaa keessa turanis haalota rakkisoo misoomsuuf dadhabsiisoo ta'an irraa aanuun mootummaan yeroo ammaa qotee bulaan misooma isaa irraan cimsee akka itti fufu godheera. Egaa kanumaan wal qabatee yeroo dheeraaf ABO Shanee Oromiyaa nageenyaa fi misooman dhorkaa turte yeroo ammaa olaantummaa seeraa jalqabameen kan bakka itti deebi'aa jiran hedduudha. Olaantummaa seeraa kanaan kanneen ofiin harka kennatanii fi kanneen raayyaa ittisaa tarkaanfii seeraa irratti fudhatee bakka tokkotti qabamuun leenjii ji'oota 2 oliif fudhataniin hubannoo argatanii hojiitti kanii sochiilee misoomaa fi nageenya irratti dammaqinaan hirmaachuudhaan badii kileessaa fakkeenyummaa har'aatiin bakka buusuuf akka carraaqan ibsanii jiru. Dogoggora kileessaarraa barannee hawaasa dararaan gahaa turree hojii gaariidhaan tajaajiluuf qophoofneerra jechuun waadaa galanii jirus. Miseensonni ABO Shanee hedduun harka kennatan uummaticha tajaajiluu bira taree garee shororkeessummaa filatee bosonatti hafeen gara nagaatti deebi'aa jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Qaamni Shanee bosona jiru ammallee wal qoqqoodinsa isaa hin dhiisne walirratti ka'aa jira. Kana ilaalchisuun kanneen gara nagaatti deebi'an hiraara wal qooduu dhiisanii bosonaa bahuun dogoggora uumaa jiraniif uummata dhiifama gaafachuun gara nageenyaatti akka dhufaniif irra deddeebiin hammatanii jiru. Egaa olaantummaa seeraa jarreen bosonatti hafan irratti ciminaan kan itti fufuu ni ta'a. Misoomnii fi nageenya Oromiyaatti fufuun boqonnaa haaraa qabatee akka as ba'aa jirus abdii qabna. Hojiin gama mootummaatiin hojjetamaa jiru hedduu kan uummata boonsuu fi misoomni eegalamee cimeetti fufuu akka qabu beekamaadha. Uummatni keenya nageenya ofii kabachiisuuf qaama seeraa mootummaa cina dhaabbachuun nageenyaa fi misooma biyyaa irratti tattaaffii guddaa godhuun irra jiraata. Uummatni keenya nageenya ofii kabachiisuuf qaama seeraa mootummaa cina dhaabbachuun nageenyaa fi misooma biyyaa irratti tattaaffii guddaa gochuun irra jiraata. Egaa kabajamtoota keenya qophii guyyaa har'aa asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.